Welcome to grade 9 biology. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa 9ffaa nagaan dhuftan. Arra videoon teenyoon irratti xiyyeeffattu unit 3 review question 1 and then question 2 answer jechuudha. Gartee gaafii review question unit boqonnaa sadaffaa irratti tan tokkoffaa lammaffaa tokkoffaa dura finneetti lammaffaa itti aansinaa sammuu deebisaanii itti funachuudha. So kana irratti xiyyeeffannaa. Tanaafuu gaa haga dhumatti akka nu wajjin turtan asumaan isin afeerre jechuudha. Mee haa jalqabnu. Review question 1. Okay, select the correct answer from A to D. So aadha haga daa'imtu filannoo filatan jechuudha. So lafa tokkoffaa maal jetti gaafii naa ilaallu. Which of the following is not part of balanced deed? Look, always you don't forget that. Not except kana waan jedhamu kana ilaatan jechuudha. Maaliif kun jecha Ingiliffaa kan gaafii silaala gaafatama buraasan kara negatiivaa jijjiirtu jechuudha. Look, which of the following is not part of balanced deed? Not tan laaltaa jechuudha. Tan murteessitu tan deebisaa gaafii tanaa si murteessitu yeroo hunda gaafii gosa fedhii haa ta'u barnoota fedhii haa ta'u nootii tana yeroo hedduu barattoonni tokko nootii tana dhiiseeti part of balance deed qofa laalaa jechuudha. Nootii tana neglect godhee yookaan keessaa irraanfatee kanaafuu dogoggoree deebisaa keessa filatu gaafii hedduu wal fakkaatu waan ta'eef afar tuqata kana kara samboota ni dhabaa jechuudha. Kanaafuu akka akkas hin taane noot kan jedhu jechoota Ingiliffaa keessaa kan gaafii ta'in tana negative akka gartee negative akka taatu godhu jechuudha. Kanaafuu ammaan tana akka gaafii tanatti which of the following is not part of balanced deed jaami. So kan balanced deed nyaata madaalame ta'in kam jechuu isaati beektee gaama. Bakko A carbohydrate, B protein, C cellulose, D lipids. Look gaafii negatiivaa mi asirratti deebisaa negatiiva barbaaddaa jechuudha. Cellulose laal. Cellulose look as keessatti ammaan tana kuni garee carbohydratein nyaata beekamaa macronutrientiiti. Protein illee akkasumatti garee beekamaa macronutrientiiti. Lipid illee garee beekamaa macronutrientiiti jechuudha. Gosa nyaataa kan qaamni keenya baay'inaan barbaadu mire akkasii jechuudha. Kanaafuu ammaan tana akka gaafii tanatti kan balanced deed hin ta'in keessa hin hammatamne jechuudha. Yookaan immoo kan garee guddoo balanced deed nyaata madaalama kan uumu keessatti hin jirre kam jee cellulose ta'a jechuudha. Carbohydrateidha. Proteiniin gosa nyaata nutrientiiti. Lipid illee akkasuma cellulose immoo garee polysaccharide jechuudha. Gosa carbohydrate ta'e kan polysaccharide keessatti hammatamu jechuudha. Glycogen fi starch fa'aa wajjin. So kanaafuu kun gosa ifiifuu carbohydrate lama hammatamaa jechuudha. Kanaafuu cellulose garee balanced deed keessaa hin jirtu jechuudha. So okay, question number 2. Look, which of the following molecules are building blocks of proteins? Look, which of the following molecules are building blocks of proteins? A monosaccharide, B glycerol, C fatty acid, D amino acids. Look, building block of protein. Kan jechuun maal jechuudha? Garee molecuulii kan protein irraa ijaaramu jechuudha. Kamii jechuu isaati? Kan protein irraa ijaaramu garee armaan gadii molecuulota armaan gadii kan keessaa protein irraa ijaaramu makamii jee so akkuma barannetti proteiniin maal irraa ijaarama? Amino acid irraa ijaarama jechuudha. Amino acidiin diddamni walitti dhufee molecuulii protein tokko kan ta'u kanaafuu amino acid irraa ijaaramaa jechuudha proteiniin. Yoo daakame proteiniin kun karaa digestive system waa sirna mul'ataa keessatti buruuta proteiniin kun yeroo daakame maal ta'a? Karaa daakoota xiqqoo baay'ee xiqqoo hurraa taate tan bulbulamuu dandeessu bishaanii fi dhiiga keenya wajji amino acid sana jijjiiramaa jechuudha daakame. Akkuma carbohydratein daakamee glukoosii jijjiiramee glukoosiin samboota dhiigaa fi bishaan wajjin makamee karaa seelota keenyaa seenutti jechuudha. So monosaccharide gosa paartii sukkaaraati. Glycerol and fatty acid look caafi baa kan laalime. Glycerol and fatty acid caccabaa
yookaan garee komponentii lipidii tolchuuf nu fayyadu jechuudha. Isaan kun gilaaseroolii fi faatasiitii. Maaliif lipidii jedhu daakamee bulbulaa'ee dhume gilaaseroolii fi faatasiitii ta'ee bulbulamachuu karaa dhiigaa keenyaa jechuudha. Xuuxamachuudha. Haala kanaan salphumatti deebisaan daataa jechuudha. Blocks of proteins kan ta'u daataa jechuudha. So haala kanaan gaafii check goonee irraa adda baafna sanboota gaafii deebisuun takka nu dhibdu jechuudha. Sirriitti dura gaafiin isin galuu qabdu maal akka gaafatu negatiiva qabdi moo qabdu poozitiiva moo gaafiin gaafatamtu poozitiiva moo negatiiva dura adda baafta. Maaltu gati negatiiva si godhaa kanaafuu deebisaa negatiiva argachuu qabaatti akkasitti soggoraa deemta haala kanaan hubachuu isin barbaachisa jechuudha. Karaa gaafii itti aanu deebina. Okay. Number 3. Which of the following groups are classified as macronutrients? A. Protein. B. Minerals. C. Vitamin. B. Carbohydrate. Protein. Fats. C. Fats. Fiber. Folic acid. D. Carbohydrate. Protein. Milk. Look carefully. Look carefully. So, gaafii tana deebisuun duratti maal adda baasuun barbaachisa? Qayyabachuun barbaachisa. Micronutrients fi macronutrients maal jalaa akka qaban isin adda baasuun barbaachisa jechuudha. Garuu macronutrients jedhamu kuni akkuma beekamu gosa nyaataa gosa qabiyyee nyaataa kan qaama seeliin keenya baay'inaan barbaadu jechuudha. Need in large amounts. Typical nutrients which need by our body in large amounts jechuudha. Kan qaama keenya keessatti metabolismii garaa garaatiif tokko reakshinii gartee keemikaal reakshinii seela keenya gaggeeffamtu jechuudha. Tokko keemikaal reakshinii yookaan immoo wal nyaata keemikaalaa bu'uura jireenyaa jechuudha keessatti waa keemikaal reakshinii keessatti jechuudha. Gareen barbaachisan maali? Tokkoffaan kaarboohayidireetii, lipidii fi pirootiiniidha jechuudha. Kan garee maakiroonutriyeentiidhaati. Kanaafuu ifa akka sammuu qabannee booda garee maakiroonutriyeentiidhaa mineraalii fi vaayitaaminoota jechuudha. Ifa kan akka sammuu qabannee beeknee booda filannoo teenyatti as dhufnaa jechuudha. Akka sammuu keessatti waan seef godhannee jirru adda baafnee booda karaa filannoo teenyaa dhufna. Isa kamtu qayyabanii nan qaba qayyaban yookaan qo'annaa nan qo'adha isanii wajji wal fakkaataa. Fakkeenyaaf A kana laa pirootiiniin ni jira, mineraalli jira, vaayitaaminiin ni jira. Kanaafuu akka isa garee A kana keessaa A tan ilaalame filannoo A tan. Pirootiiniin kun dhuga garee maakiroonutriyeentiiti. Garuu mineraaliin fi vaayitaaminiin garee maakiroonutriyeentiiti jechuudha. Kanaafuu deebisaa A kanuun deebisaa ta'uu kutee maali? As jalatti garee isa mallee wajji pirootiiniin kun tarraa'ee jechuudha. Garee isan fakkaannee wajji garee maakiroonutriyeentiiti wajji tarraa'ee. Kanaafuu deebisaan ta'u jechuudha. Mee ba'aa kana ilaalaa. Carbohydrate, protein, fats or lipid. For fat jechuun coomaa wayite lipid jechuudha. Kan nuyi bakka bu'u. Kanaafuu ba'aan kun salphumatti gaafii ati qo'annaa ati qo'atte yookaan qayyabannaa ati waa'ee maakiroonutriyeentiiti fi maakiroonutriyeentiiti qabdu kan sii dhugoomsu isa kana jechuudha. Carbohydrate, protein and fat or lipid kana jechuudha. Kanaafuu kana qofa gisa argattee amma kana qofattee bira dhiisuun qabdu jechuudha. Haga daatti dirqama gaafii deebisaa yoo arra ta'es deebisaa yoo barra ta'es yoo carra ta'es yoo daarraa ta'es hunda isaa tokkotti check godhaa mirkaneessaa x itti tuqaa x itti tuqaa bira kaan itti marataa jechuudha. Akkasitti deemtanii jechuudha. Kanaafuu caa kana ilaalame faats jedha cooma jechuudha. Fibr folic acid laal faatiidhaan isin jalqabeeti karaa garee biratti achi deema jechuudha. Daa kan ilaalame carbohydrate, proteins, milk. Ilaalme isin shawaduuf kan itti jijjiira gartanii amma carbohydratein sirriidha, proteiniin sirrii. Milk jedha. Ilaalme asitti milk jedha. Milkiin kun protein keessaa qaba, carbohydrate keessaa qaba. Kanaafuu lamaan carbohydrate fi proteiniin hammatamu. Milkiin garuu garee gosa nutriyentii maakiroonutriyeentiidha. Inni ta'uu maaliif garee gilee gurguddoo pirootiinaa kaarboohayidireetii kanaan hammatamu waan ta'eef jechuudha. So kanaafuu isin shawaduuf akka gaafina kanaatti dhufti isin immoo sirriitti adda baatanii jiraatan deebisaan salphumatti ba'aa taate jechuudha. Maaliif gareelee gurguddoo garee maakiroonutriyentii taate sadeen tana barannee jirra waan ta'eef haala kanaan salphatti gaafii tana adda diigaa akkasitti gaafii hedduu dalagaa dhuftan
gosa fedha isii yoo isin gaafatame even qormaata guddaa akka Champions League akka biyyatti jiru akka Interansitti yeroo geessinitti amata 3 booda amata 2 booda kanaafuu gaafilee hedduu jira so ati haala kanaan gaafii adda baasaa deemuu si barbaachisa haala kanaan gaafii adda baasaa deemte qo'attee chokara tokkooni qo'annaa kan siif cimsaa deemaa jiru haala kanaan jabaachuu si barbaachisaa jechuudha karaa gaafii afur ofittas deemna jechuudha. Okay, B number 4. Vitamin A is also known as dash. A tocopherol, B retinol, C ascorbic acid, D calciferol. Look, in this case, the correct answer is what? Beta jechuudha. Tocopherolin waa'ee vitamin A waliin qabatu, retinolin immoo vitamin A wal qabata jechuudha. Wanni akkas ta'e maal seetu? Vitamin A gongaaratinaa ija teenya akka sirriitti hojjettu kan taasisu waan ta'eef maqaan isaa kan biraa retinol jedhama jechuudha. So caafun ascorbic acid. Ascorbic acid kun waniidhaaf garee vitaminoota kan vitamin C bakka bu'a jechuudha. Calciferolin vitamin D bakka bu'a haala kanaan akkasitti deemtanii jechuudha. Maaliif yeroo vitamin A, B, C jechaa deemtan maqaa inni beekamu san wajjisee godhuu isin barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana barataan tokko vitamin A waa vitamin A ta'e ni beeka. Dalagaa isaa yookaan hanqina vitamin A namatti dhufu hundi ni beeka. Garuu maqaa vitamin A dha kan biraa hin beeku yoo ta'e gaafii tan salphaadha jechuudha. Osoo waa'ee vitaminii hubannoo qabu osoo akkaataa inni iteenya itti fayyadu retinaa itti fayyadu beekutu sababa vitamin A fi retinol wajji koppii godhee sammuu keessatti hin qabatin jechaaf dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanta keessa qo'atan vitamin A yookaan karaa biraatiin retinol jechaa akkasitti qo'achuu isin barbaachisa. Haala kanaan deebisaan baataati jechuudha. Karaa gaafii itti aanu haa dabarru jechuudha. Okay, 5. In what types of reaction do fatty acid and glycerol join together to form lipid? Look, in what types of reaction do fatty acids and glycerol join to form lipids? Look, in the case of A, hydrolysis, B, condensation, C, reduction, D, oxidation. So, reaction noota kan keessaa kan gartee glycerolii fi fatty acidii walitti dhufanii itti libii tolchan maal condensationiidha jechuudha. Haala kanaan gaafii dhukkeessuu qabdan jechuudha. Okay, number 6. A student carried out a Benedict test on unknown food sample and the blue liquid turned orange when it was heated. What food substance was present? A, protein, B, starch, C, simple sugar, D, lipid. Look, as you know, Benedict solution, what? It is a solution to test simple sugar or reducing sugar. Monosaccharide and disaccharide test godhuuf nu fayyadu jechuudha. Benedict solution kuni so nyaata maalumaa isaan beekna kana barataan tokko karaa Benedict testiin yookaan karaa yaalii Benedict testiin qorachuu barbaadeeti ifa wanni godhe booda gartee liquidiin duraan cuquliisitee kun biluu kun karaa oranjiitti jijjiirame. Kanaafuu gosti nyaata sanii kan bishaan wanni san keessa jiru nyaata san keessa jiru maal ta'uu qabu maal ta'a jee kanaafuu deebisaan sarumatti caataa jechuudha simple sugar yookaan monosaccharide jechuudha kan nyaata san keessa jiru jechuudha. Haala kanaan Benedict solution yoo itti naqe karaa orange red yeroo jijjiiramu wanni sun maali simple sugar ta'uu isaa adda baaftaa jechuudha. Okay, which of the following will not cause obesity even if you eat very large amount of it in your diet? A, fat, B, fiber, C, carbohydrate, B, protein. Look this question carefully at the perfect choosing barbaadu kafi. The following is not look garte negative achu kafi. Not cause obesity. Kapi number bachin kapi ibde gara-gara stif kechu obesity chuni. Yeroo haala nyaattillee
kan kana sitti kanaaf sin taate maalis je cooma faat jaa tokkoffaan faat ni fida fibre hin fida jechuun fibriin carbohydrate ni fida protein ni fida jechuudha. So fiber isin yeroo nyaatte obesity sitti fida jechuudha. So kanaafuu haala kanaan adda baafta jechuudha. Okay, review question 2. Okay, gaafii lammaffaa mee deebisaa lammaffaa review question 2 tana ilaalla. Okay, select the correct answer from A to D ja. Okay, number 1. Enzymes are made up of dash: A carbohydrate, B vitamins, C protein, D fats. So enzymes are made up of proteins. Kana jechuudha. Enzyme protein irraa ijaarama jechuudha. Because of that, all enzymes are protein, but not all proteins. All proteins are not enzyme, but all enzymes are protein. Jettee bira kuttaa jechuudha kana. Jecha lamaan babbareedaa isa waa'ee enzyme bakka bu'u kana jechuudha. Sanboodii kanaafuu proteiniin akkuma beekamutti enzyme fi hormoonota garaagaraa kana hunda tolchuuf antiboodii garaagaraa tolchuuf nu fayyada jechuudha. Akkuma barannee jirutti so haala kanaan maal seete gaafii itti aantu dabarre jechuudha. Number 2. Which of the following does not affect the affective activity of an enzyme? Look, which of the following does not affect? Not kabarte. Question is what? Negative. Not affect. Kan ini jira jechuudha. Sochii enzymoota kan ini jira kamicha. A. pH. B. Temperature. C. The surface area of reactant. D. Light levels. Look. Enzyme kumbeitaka. Enzymes are specific to pH, specific to temperature, and specific to reactants. Ja, maal seete qaama akka gaafii tanatti kan sochii yookaan activity enzymeedha dalagaalee enzymeedha jijjiiruu hin dandeenye. Not affect jechuun jijjiiruu kan dandeenye jechuudha. Kamijee pH ni jijjiira bira humna deebisaan ta'u, temperature ni jijjiira deebisaan ta'u, surface area of the reactants ni jijjiira sun deebisaan ta'u, diin light levels ja. So kana deebisaadha jechuudha. Light levels. While light levels isin waan isa galchuun jiru jechuudha. Waan akka isa miidhu jechuudha. Kana keessa activity kun taateewwan kun fakkeenyaaf pH yoo dabale sochiin enzyme yookaan dalagaa enzyme ni irrata yoo haalan dabales yoo irrates ni irrata jechuudha. Temperature keessatti hojjetu barbaadu qaba jechuudha. Temperature pH temperature yoo dabale fakkeenyaaf temperature qaama keenyaa digirii 37 miti core body temperature kan dhaabbatan jechuudha. Kana ol yoo dabale jechuudha. Sababa dhugdeelee garaagaraatiin yookaan immoo taateewwan haala qilleensaatiin temperature qaama keenyaa ol dabale enzyme dinneechar ta'a yookaan hojii dhaabet rafaachuu yookaan ni riphaachuu yoo gadi gabbuus akkasumatti haala kanaan deemu. Kanaafuu temperature isaa mijaa'u jira, pH isaa mijaa'u jira enzymoota keenyaaf hojii sirriitti hojjechuudhaaf. So kanaafuu zakorta deebisaan maal ta'a? Light levels. Amma haga yookaan ammauntii ifaadha jechuudha. Gosoota ifaa yookaan haga level yookaan sadarkaa ifaati. Kan waa'ee ifaadha waan takka waa'ee dalagaalee enzyme miidhuu jiru jechuudha. So kanaafuu deebisaa gaafii itti aanutti dabarra jechuudha. Okay, question number 3. Extracellular enzymes work dash: A. Outside of your cells. B. Inside your cells. C. Inside your mitochondria. D. Only in your mouth. Look, extracellular enzymes work dash: extracellular enzyme outside of your cells. Extracellular enzyme jechuudha. Enzyme jechuun maal seete? Enzymeota gosa enzymeota seelee keetiin ala jiru jechuudha. Gosa enzymeedha garuu seelota hanqa keessa osoo hin taane ala seelee keetii jira jechuudha. So kanaafuu enzymiin ala seelii jiru dalagaa inni raawwatu eessatti seelii keetiin alatti jechuudha. Outside of your cells ta'a jechuudha. Inside of your cells kan ta'u intracellular enzyme jira. Kun extra jaamiti intracellular enzyme yeroo kun waliif haala. Extracellular enzyme yoo jee enzyme seelii keenya keessa osoo hin ta'in ala seeliidhaa jiru jechuudha. Dhiigota keessa jechuudha. Dhiiga keessa yookaan naannoo seeliidhaa jechuudha. Seelii keessa internal seelii osoo hin ta'in jechuudha. Intracellular enzyme yoo isin jee immoo kan seelii enzyme seelii keessatti metabolism garaagaraa
raawwachuuf si ibsa fayyadu jechuudha. So number C is what? Inside your mitochondria. Hin ta'u kunis maaliif extracellular kan inni dalagaa raawwatu ala seeliiti jechuudha. Kana haala kanaan akkasitti dabaasuu isin barbaachisa. Fakkeenyaaf bakka kanatti bakka extracellular jedhamtu kanatti yoo intracellular bakka kaa'e deebisaan maal taati? B taati jechuudha. Laal. Bar deebisaa tana isuma tana jirtee gosa meeqa akka beetti baasuu dandeenya barnooti. Laal fakkeenyaaf intracellular enzyme yoo sitti jenne deebisaan salphaatti baataa jechuudha. Kanaafuu gaafii lama qopheeffachuu dandeessaa jechuudha. Faraan wal jijjiirtee. So deebisaa itti aanutti mee haa yaanu gaafii itti aanutti. Okay, number 4. Which part of a tooth contains the living nerves? So enamel, dentine, cement, pelvic cavity. Pelvic cavity qofaatu living tissue nerve qabachuudha. Kun ilkeen tunga maaliif kunga kan garatti aanu kana hidda gartee pelvic cavity kun kan irgoo keenyatti aanu kan gogaa keenyatti kan aanu sanee jechuun sun living cavity nerve yookaan nerve tissue qabachuu kun immoo lafeedha ilkeen teenya lafumarraa ijaaramti. Lafeedha living part irra jiru jechuudha. Jarri kun inaalamid haa ta'u dentine cementiin kun isaanii maali? Lafeedha gaa. Yoo akka tarkaan tuuta wayii si dhukkubdi si dhukkubdu kan si dhukkubdu yookaan dhukkubbii keessanii si mul'isu hidda pelvic cavity jechuun kan ergoodhamu maal jennaan ergoonnaani taa'anii gartee hiddii ilkee dheeraa jirtu tana jechuudha. Tana qofaatu nerve tissue qabaa jechuudha. Tana jechuudha. So number 5, the finger-like projection in the small intestine are known as dash. A. Bilirubin, C. Microvilli, C. Sphincter, D. Villi. So the correct answer is villi. So okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.